Ashamaar kafuuni daawwattoota keenya kun Horn Miidiyaati oduulee ijoo torban kana waliin ana Burqaa Yaalooti. Warshaan oomisha warqii Meedrook laga dambii uummata naannichaa balaa miidhama fayyaa olaanaaf saaxilaa jiraachuun dhaga'ame. Gareen paartilee mormitootaa qo'annoo heera haaromsa mootummaa irratti dhiyaate mormee biyya gara jeequmsa caalutti geessaa jedhan. Hiriirri mormii diigumsa masjiida mormuu magaalaa Finfinneetti gaggeeffame. Jimaan jireenya qotee bulaa ba'aa Oromiyaa waan ta'eef giddugaleessi mootummaa dhaabbachuu qaba jedhan jiraattonni. Abaa'oon ayyaana waggaa 35ffaa tamsaasa raadiyoo sagalee bilisummaa Oromoo kabajachuuf qophaa'aa jiraachuun isaa himame. Mootummaan naannoo Oromiyaa misooma qonnaa naannoo Tigraay utubuu deeggarsa taasise. Kunneen hangafoota oduuti amma bal'ina oduu. Warshaan oomisha warqee Meedrook laga dambii uummata naannichaa balaa miidhama fayyaa olaanaaf saaxilaa jiraachuun isaa dhaga'ame. Dabaloota oduu kana akka nutti isinii qindeessinee jirra. Warshaan oomisha warqee Meedrook laga dambii uummata naannichaa balaa miidhama fayyaa olaanaaf saaxilaa jiraachuun dhaga'ame. Warshaan kun mormii uummataatiin waggoota 3 oomisha dhaabsifamee turullee waggaa 3 booda ammas oomishatti deebi'ee jira jedhu jiraattonni naannichaa. Sababa warshaa kanaan naafatanii kan waggoota 10 oliif siree irratti hafan awwan ulfirraa ba'ee daa'imman qaama hir'uu fi dhukkuba waliin dhalatan dabalaa jiraachuu maddeen keenya naannichaa hima. Faalamni warshichaa nama qofa osoo hin taane beelladootaa fi bineensa daggalaaf hafaa jira jedhu jiraattonni naannichaa. Badiin naannoo irra ga'us akkanuma dabalaa jira jedhu jiraattonni. Reeffama tokko malee gara oomishaatti kan deebi'e warshaan oomisha warqee Meedrook laga dambii akka hojii dhaabu Human Rights Watch gabaasa ji'a darbe baasee gaafachuun ni yaadatama. Atoo malee mootummaa fi Meedrook hanga yoonaatti tarkaanfiiwwan fudhatan hin jiru. Namni naannawaa laga dambii jiraatu tokko akka himutti erga siree irratti hafee waggoota 10 caaleera. Naannawaa warshaa oomisha warqee Meedrook laga dambii kan jiraatu namni kun bishaan laga dambii dhiqachuun akka balaa kanaaf saaxilame ibsa. Yoo isa jalqabu qaama isaa oksisuu akka ture ni dubbata. Keemikaalonni warshaa oomisha warqee kun gara naannootti gadi lakkisuun maddeen bishaanii fi qilleensa naannichaa faaluun namaaf lubbu qabeeyyii naannawaa warshaa jiraatan gaagaa jira jedhame. Hawwan ulfirraa ba'aa daa'imman qaama hir'uu dhalatu inni fayyaa dhalate fayyaan deemu dhala godhachuu yoo sodaanne jedhu hawwan naannichaa. Mana yaalaa yoo deemne fala tokkollee kan hin arganne hawaasni naannawaa kanaa qabeenya qabnu wal'aansa furmaata fullaanuu Finfinneetti fixaa jirra jechuun himu. Yoo himanne sagaleen keenyan dhaga'amu kan jedhan hawaasni naannawaa warshaa Meedrook laga dambii balaa hamaaf saaxilamaa jiraachuu dubbatan. Meedrook lagi dambii mormii uummataatiin waggoota 3 oomisha akka dhaabu godhamee ture. Garuu sirreeffama tokko malee bara 2021 keessa oomishatti deebi'ee jira. Kaampaaniin oomisha warqee Meedrook laga dambii ta'e mootummaa balaa uummataa fi egeree isaa akkanumas naannicha balaarra buusaa jiru kan dhaabsisuuf tarkaanfiiwwan fudhatan hin jiru jechuun jiraattonni naannawaa Meedrook laga dambii akkanaan komii isaanii dubbatu. Gareen paartilee mormitoota qo'annoo haaromsa heera mootummaa irratti dhiyaate mormee biyya gara jeequmsa caalutti geessaa jechuun dubbatan. Gareen paartilee mormitoota qo'annoo haaromsa heera mootummaa irratti dhiyaate mormee biyya gara jeequmsa caalutti geessaa jedhe. Gareen paartilee siyaasa mormitoota 10 of keessaa qabu kan Council of Opposition Party yookaan koppii jedhamuun beekamu ibsa baaseen qo'annoo dhiyeenya kana dhaabbata imaammata mootummaa deeggaramu Instituutii qo'annoo imaammata PSI jedhamu barbaachisummaa heera mootummaa irratti foomse akka mormu beekse. Baay'ee kan nama jeequu kan jedhe koppiin qorannoo jedhame kun tarree hawwii namoota muraasaa kan kaa'e hunda caalaa immoo jalqabbii yeroon hin eegamnedha jedheera. Akkasumas yeroo murteessaa seenaa biyya keenyaa kan waraanni dhiiga hedduun dhangalaase reefu xumuramee fi ammas Oromiyaa baay'ee keessatti waraana gidduu jirru kanatti waraqaan garaagaraa akkana uummataaf dhiyaachuun isaa waan nama gaddisiisu jechuun ibseera. Biyyattii rakkoodhuma hin qabne keessatti kan galche ilaalcha kophaa koo gochuu nan danda'a jedhu ta'uu isaa dagatamuu hin qabu kan jedhe gareen kun waggoota kurnaniif lubbuu namoota miliyoonaan lakkaa'aman dhabamanii fi miliyoonaan lakkaa'aman kanneen biroo qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiru jedhe gareen paartilee mormitoota. Hiriirri mormii diigumsa masjiidaa mormu magaalaa Finfinneetti gaggeeffame. Dabaloonni oduu kana akka nutti isinii dhiyaata. Hiriira mormii diigamuu masgiida mormu magaalaa Finfinneetti gaggeeffame. Masgiidota magaalaa Shaggar keessatti seeraan ala jechuun diigamaa jiran ilaalchisee caamsaa 26 bara 2023 hawaasni musliimaa magaalaa Finfinnee jiraatu mormii dhageessiseera.
Masgiidota magaalaa Shaggar keessatti seeraan ala jedhamuun diigamaa jiran ilaalchisee hawaasni musliimaa magaalaa Finfinnee jiraatu har'a jimaata salaata masgiida Annawaa irratti geggeeffamee booda mormii dhageessiseera. Hiriira mormii geggeeffameenis diigamuun masgiida magaalaa Shaggar keessatti raawwatamaa jiru akka dhaabbatus gaafatameera. Manni maree olaanaa dhimmoota Islaamummaa naannoo Oromiyaa dhimma diigamuu masgiida ilaalchisee ibsa caamsaa 23 baaseen mootummaan diiga masgiida tattamaan dhaabsee rakkoo jiru mariin furuutti akka deebi'u masgiidoleen diigamaanis ariitiidhaan bakka bu'aan seera qabeessa ta'e akka kennan cimsee gaafachuun isaanii yaadatama. Jimaan jireenya qotee bulaa bahaa Oromiyaa waan ta'eef mootummaan giddu lixeensa isaa dhaabuu qaba jedhan jiraattonni godina Harargee. Jimaan jireenya qotee bulaa bahaa Oromiyaa waan ta'eef giddu lixeensi mootummaa dhaabbachuu qaba jedhan jiraattonni bahaa Oromiyaa. Giddu lixeensi mootummaa gabaa Jimaa irratti taasisee maatii jireenyi isaa Jimaa irratti hundaa'e madda rakkoo ta'uu qofa osoo hin taane hiyyummaaf saaxilaa jiraachuu ibsan. Jimaan Oromiyaa oomishoota galii sharafa alaa guddaa biyyaaf galchan keessaa sadarkaa lammaffaa irratti ramadama. Haa ta'u malee oomisha sadarkaa biyyattii galii guddaa argamsiisu kana qotee bulaan Oromoo kan dafqa isaa akka galaanaa dhangalaasee oomishu irraa fayyadamaa hin taane. Waggoota dheeraaf oomisha Jimaa irraa fayyadamaa kan ture qondaaltota mootummaa adda waa'ee ture kan jedhan jiraattonni erga sirni sun qabsoo ummataatiin kufee boodas giddu lixinsa gabaa Jimaa irratti mootummaan taasisee rakkoo caaluuf nu saaxilaa jira jechuun dubbatu. Nuti Jimaa oomishuuf dafqinee butunnee caccabnee bu'aa dadhabbii keenya osoo hin argatin hafaa jirra jechuun kan komatan jiraattonni. Mootummaan labsii baasee uummata fayyadamaa taasisuufan hojjedha jedhus wanti qabatamaan gabaa Jimaa irratti hojjetamaa jiru namoota mootummaaf amanamoo ta'an fayyadamaa taasisuu qofa jechuun dubbatu. Jimaan qabeenya Oromiyaa humni isaa oomishee dhiyeessus Oromoo ta'e osoo jiru kan duroomaa jiru qotee bulaa Oromoo osoo hin taane kanneen Oromoo akka hin kaanetti cabsuu barbaadan jechuunis himu. Jiraataan oomisha Jimaa irratti bobba'e tokko akka jedhutti rakkoo gabaa Jimaatiin wal qabate akka sirraa ofirra deddeebiin mootummaa iyyannus furmaati laatameen jiru jechuun hima. Sababa kanaan immoo hiyyummaa keessatti kufaa jiraachuu dubbata. Madda galii jiruuf jireenya Jimaa irraa ka'uun qotee bulaan kun mootummaa qonnaan bultoota osoo hin taane abbootii qabeenya isaaf amanamoo ta'an fayyadamaa taasisaa jira jechuun komata. Qotee bulaan biraan galii Jimaa irraa argatanii miseensa maatii 11 bulchan akka jedhanitti jireenyi keenya, nyaanni keenya, uffanni keenya, kaffaltiin mana yaalaaf kanneen biroon Jimaa irratti hundaa'a jechuun himu. Osoo mootummaan giddu lixeensa gabaa Jimaa irratti hin taasisin waan jiruuf jireenya keenya barbaachisu hunda guuttannee jiraanna kan jedhan qotee bulaan kun amma garuu osoo dhibamnee waan ittiin wallaanamnu hin qabnu jechuun hima. Mootummaan gabaa Jimaa keessa harka naqachuun daldaltoota Oromoo hedduu gabaa keessaa baasuun bira darbee kootaa Jimaa biyya alaatti erguu gadi xiqqeessuun akka Jimaan qotee bulaa rakkasu godhee jira jechuun dubbatu. Daldaltoonni baay'een dhiibbaa mootummaan taasiseen gabaa keessaa baafamuun qotee bultoonni dirqamaan namoota mootummaan bakka bu'anii gabaa keessatti hafanitti akka gurgurannu taasisee jira jedhan jiraattonni Oromiyaa ba'a. Kun immoo gatii gadi bu'aan akka gurgurannu taasise jechuun dubbatu. Sababa kanaan qotee bulaan oomisha itti dadhabee gatii fooyya'aa qabuun gurgurachuu hanqatee rakkataa jiraachuus himu. Mootummaan labsii baaseen qotee bultoota fayyadamaa taasisa jedhus kan raawwatamaa jiru faallaa sana ta'uu eeruun mootummaan harka isaa gabaa Jimaa keessaa akka fudhatu gaafannas jedhanii jiru. Abaa'oon ayyaana waggaa 35ffaa tamsaasa raadiyoo sagalee bilisummaa Oromoo kabajachuuf qophaa'aa jiraachuu isaa ifoomse. Abaa'oon ayyaana waggaa 35ffaa tamsaasa raadiyoo sagalee bilisummaa Oromoo kabajuuf qophaa'aa jira. Caamsaa 24/2023 paartiin adda bilisummaa Oromoo Abaa'oon sagalee bilisummaa Oromoo Saabaa'oo waggaa 35ffaa tamsaasa raadiyoo itti eegale waxabajji 17/2023 kabajuuf qophaa'aa jiraachuu ibseera. Akka beeksisa paartiin ibsu Saabaa'oon guyyaa itti hundeeffame waxabajji 15 bara 1988 irraa qabee hanga har'aan tanatti adeemsa qabsoo dheeraa keessatti carraaqqii qilleensa irraa dhaamsuuf diinni taasisu hundumaa dandamatee gumaacha olaanaa waliin waggaa 35ffaa isaa kabajuuf qophaa'aa jira. Kurmaana bar 100f uummata Oromoo barsiisaa ijaaruu fi qabsoo hiree murteeffannaaf kakaasuudhaan gumaachi Saabaa'oon taasisaa yoo naga'e arraata Abaa'oo kana miidiyaalee dhimma qabsoo Oromoof hundaa'an kamuu keessaa isa hangafaa isa taasisa. Mootummaan naannoo Oromiyaa misooma qonnaa naannoo Tigraayiif deeggarsa gochuusaa balballoomse. Mootummaan naannoo Oromiyaa misooma qonnaa naannoo Tigraay tubuuf deeggarsa kenne. Caamsaa 18/2015 mootummaan naannoo Oromiyaa misooma qonnaa naannoo Tigraay tubuuf meeshaalee qonnaa sanyii filatamaa deeggarsa naannichaaf kenne. Deeggarsa kana keessattis tiraaktaroonni qonnaa sanyiiwwan filatamaan boqqolloo fi qamadii keessatti argamu. Deeggarsi kunis bu'uura kanaan dura wayita hooggantoonni olaanoo federaalaa fi naannolee naannoo Tigraayin daawwatanitti pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa naannicha deebisanii ijaaruu keessatti gumaacha Oromiyaan taasisuuf eeran hordofee feetudha jedhe gabaasichi. Oduuwwan ijoo keenya torban kanaa kanneen turan torban oduu kan biraan hanga wal arginutti turtii gaarii.